Harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaa akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Miidiyaadha. Qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Hammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuu sin dagatinaadha. Lolli cimaan naannoo Wagimraa keessatti gaggeeffamaa jira. Waraanni TPLF magaalaa Soqotaa dabalatee bakkoota murteessootaan to'achuudhaaf qophiirra jiraachuunsaa himamee jira. TPLF naannoo Soqotaarraa kan hin fagaanne aanaalee akka Amuusitiyaa fi naannoo biroo hedduu to'achuun isaatis himamee jira. Humnoonni waraana humna addaa naannoo Amaaraatii fi milishoonni naannoo Amaaraa waliin ta'uudhaan TPLF irratti lola banuudhaan magaalattii ittisuudhaaf yaalaa jiraatanillee garuu ammoo humnoonni Tigraay gara Soqotaatti dhiyaachaa jiraachuun isaanii himamee jira. TPLF humnoota mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'anii lolarratti banana fannoo humna addaa fi milishaa hedduu fixuudhaan hedduu isaaniitis booji'ee mul'isee jira. Gama kaaniin TPLF daandii Soqotaa fi Laallibalaa wal qunnamsiisu to'achuudhaaf lola guddaa gaggeessaa jiraachuun isaa himamee jira. TPLF lola guddaa Walqaayitii dabalatee Wagimraa naannoo Soqotaatii fi Laallibalatti gaggeessaa jiruun humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad hedduu isaanii boojuudhaan TV naannichaa irratti kaleessarraa kaasuudhaan mul'isaa jira. Jarri TPLF daangaa naannoo Amaaraatii fi Affaar irraa otoo of duuba hin deebiin lola itti fufanii jiru. Lola kana ammoo humna diinaa kan ittiin jedhan waraana Abiyyi Ahmad hedduu isaanii barbadeessanii akka jiranis himaa jiru. Humni TPLF bakkoota garagaraa dirree lola hedduu gubbatti diina keenya injifanne jechuudhaan dhaadannos dhageessisaa jira. TPLF waraana Abiyyi Ahmad kumoota hedduutti lakkaa'amanis ammoo uleedhaan salphii galche yookaan ammoo dayla galche yoo oofus mul'atee jira. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad gama daangaa naannoo Amaaraatiin TPLF dura humna mootummaan Abiyyi Ahmad juntaa jedhee yaamu dura dhaabbachuudhaaf bobbaafaman. TPLF itti hedduun isaanii harka laachuun mootummaa Abiyyi Ahmadis gananii jiru. TPLF humnoota mootummaa yeroo ammaan tanaa hedduu isaanii walitti qabatee jiru kanaan dhaadachaa kan jiru hoggaa ta'u kan dhufallee simachuuf qophiidha jechuudhaan waamichas dabarsaa jira. Waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad lola guddaa marroo sadeessoodhaaf torbaan darbe keessa kaabatti jalqabe kana gubbatti kan akkaan baay'ee ta'e hirmaate naannawaa Soqotaa akkasuma Laallibalaa qobboo fi gama kaaniin Walqaayitiin hirmaate. Humna juntaa Abiyyi Ahmad baanu kanatti harka laachuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmadis akka malee naasisee jira. Humni Abiyyi Ahmadii fi ajajaan waraanichaa biyyattii kan walii galaa Biraanuu Juulaadha. Humna TPLF dura dhaabbachuu ni danda'a. Humna TPLF rukutuudhaan ni cabsa jechuudhaan abdatanii kumaatamaan achitti bobbaasan meeshaa gurguddoo wajjin guutumatti ammoo TPLF itti harka laate yaaddoo guddaas uumee jira. Yeroo ammaan tana abdiin kan irratti hafee fi irratti kufe humna addaa naannoo Amaaraatii fi milishaa naannichaa qofaas akka ta'etu himamaa jira. Leenjii yeroo gabaabaatiin raayyaan ittisaa biyyattii Biraanuu Juulaatii fi Abiyyi Ahmad abdatanii bobbaasan guutumattuu harka TPLF itti kufe naannoo Amaaraa TPLF duratti dhiisee fuula isaa gara Maqaleettis deeffatee jira. TPLF humnoota mootummaadha harka laatan kana ammoo kophee isaanii irraa baasuudhaan luka qullaa gara Maqaleettis yoo oofan mul'isanii jiru. Humni TPLF injifannoo guddoo guutumattuu lola kana gubbatti argachaa jiraachuu beeksisee jira. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad boojuu qofa otoo hin taane ammoo TPLF meeshaa gurguddoo saaraa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa gonfadheetiin jira jechuudhaan yeroo ammaan tana ifatti himaa jira.
dubbii maantii TPLF Geetaachoo Raddaadhaa ammoo gama isaaniitiin humnoonni Tigraay yeroo ammaan tana diina nu gubbatti haleellaa raawwachuudhaaf yaale haleellaa isaanii dura dhaabbachuudhaan ofirraa qolatanii jiran jechuudhaan kan dubbatan humnoonni Tigraay yeroo ammaan tana injifannoo guddos gonfatan jechuudhaan himanii jiru. Waraanni Tigraay kun jalqabee torbee lammeessoo keessatti yeroo ammaan tana humni Tigraay injifannoo kana argachuu kan beeksise mootummaan Abiy Ahmad waajachuu baatullee ammoo humni isaanii bakkoota maraan humna TPLF dura dhaabbatee ofirraa qolachaa akka jirus himaa jira. Gaazexaan Al-Sharqi jedhamu kan Suudaan maddeeffate akka jedhetti qondaalonni waraana mootummaa Itoophiyaatii fi loltoonni isaanii lakkoofsaan hedduu ta'an daangaa Humaraatti waraana Suudaanitti harka isaanii kennatanii jiran jechuudhaan himee jira. Waraanni mootummaa Abiy Ahmadii fi qondaaltonni waraanaa ol aanoo ta'an Humaraatti yeroo waraana Suudaan kanatti harka laachuun isaanii himamaa jiru kanatti yeroon kun ammoo yeroo lolli lixa Tigraayitti gaggeeffamaa jirudha. Gaazexaan kun odeeffannoo kana madda waraana Suudaan amanamaa ta'an argadhe jechuun gabaasee jira. Kaleessaa fi dheengaddaa immoo lolli guddaan daangaa naannoo Humaraa kanatti gaggeeffamaa kan ture hoggaa ta'u waraanni TPLF Walqaayitii fi Humaratti waraana Abiy Ahmad marsee rukutaa jiraachuusaa ammoo Bloomberg kan gabaasee ture. Waraanni TPLF daangaa Itoophiyaa naannoo Tigraay gama lixaatti argamuu fi akkasuma humnoonni TPLF Suudaan keessatti leenji'aa turan humna mootummaa Abiy Ahmad wal gidduutti qabuudhaan tumaa jiran jechuudhaan gabaasaa kan ture ammoo ergas booddee dubbiin kun kan dhagahame gaazexaa Al-Sharqi jedhamu kanarraa humni mootummaa Abiy Ahmad TPLF qofatti otoo hin taane ammoo humnoota waraana Suudaanitti daangaa Humaraa gubbatti harka isaanii laachaa jiraachuun yeroo ammaan tana ifatti himamaa jira. Waraanni Abiy Ahmad humna TPLF akka cabsuuf gama daangaa Eertiriyaatiin ammoo Shiraaroo fi bakkoota birootiin humnoota TPLF gubbatti lola bananis hedduun isaanii booji'amanii akka jiranii fi akkasumatti illee gama kaaniin waraanni Shaabiyaatii fi isaanis wal dhawaa jiraachuutu himamaa jira. Isaayyaas Afeworqii jaalli Abiy Ahmad deeggaruudhaaf waraana gara 10,000 olii Eertiraatti ergee akka ture Geetaachoo Raddaadhaa kan himan. Humna kana lamaan ammoo ofirraa qolachuuf jirra, deebisaa jabdus laachuuf jirra erga jedhanii humnoonni TPLF lixa Tigraay bakkoota hedduutti waraana Abiy Ahmad barbadeessuudhaan injifannoo guddoo gonfatanii akka jiran himaa jiru. Lolli guddaan torbee darbee jalqabe yeroo ammaan tana bifa adda ta'een itti fufee kan jiru hoggaa ta'u waa'ee lola kana yeroo garagaraattis ammoo jijjiiramuudhaan himamaa jira. Daangaa naannoo Amaaraa qobboo dabalatee Waldiyaa akkasuma Soqotaa fi naannoo biroo hedduuttis lolli gaggeeffamaa kan jiru hoggaa ta'u Walqaayitiidhaa fi gama Humaraatiinis lolli guddaan gaggeeffamaa jira. Mootummaan Abiy Ahmad TPLF humna dambalii ummataa wal makootaan qabatee lola guddaan gubbatti gaggeessaa jira jechuudhaan magaalaa qobboo gallakkisee kan torbee darbee ammas ijoollee hirmaachisuudhaan lola balaafamaa TPLF gaggeessaa jira jechuudhaan TPLF himachaa jira. TPLF ammoo kanarratti waan jedhes hin qabu. Mootummaan Abiy ammoo TPLF ijoollee loltummaaf hin ga'e leenjisuudhaan macheessee lolatti galchaa jira jechuun yeroo himachaa jiru kanatti ammoo humni TPLF humnoota mootummaa Abiy Ahmad kaleessaa fi har'aan tana booji'aa jiru keessatti ijoollee xixiqqoo umriin isaanii waraanaaf hin ga'in kanneen booji'e haaseessuudhaan ammoo yeroo isaan bu'anis mul'isee jira. TPLF ammoo kana kan gooteef Abiy Ahmadiif deebisaa laachuudhaaf jechuudhaan himamaa jira. Yeroo Abiy Ahmad TPLF ijoollee umriin isaanii loltummaadhaaf hin geenye waraana keessatti hirmaachise jechuudhaan himachaa jiru kanatti ammoo waraanni TPLFis booji'amtoota keessaa ijoollee umriin isaanii lolaaf yookaan waraanaaf hin ga'e walitti qabuudhaan kan dubbise hoggaa ta'u ammoo Abiyyiif bifa kanaan deebisaa laate jechuudhaan himamaa jira. Gareen lamaanuu ijoollee dabalatee manguddootaa fi namoota dadhaboo marayyuu lola gubbatti hirmaachisanii wal
injifachuudhaaf sochii jabduu gubbaa jiran jechuudhaan xiinxaltoonni hedduunis himaa jiru. TPLF ammoo mootummaa gabroonfataa faashistii Abiyyi Ahmadii fi Eertiriyaa kan Isaayyaas Afeworqiitiif harka hin laannu. Tigraay bilisa ni taati humnoota kanarra jechuudhaan yeroo ammaan tana lola hadhaawaa gaggeessaa jiraachuus himaa jiru. Mootummaan Abiyyi Ahmad haleellaa jajjabduu qilleensarraan magaalaa Maqaleettis raawwachaa kan ture ammoo lolli yeroo gara Humaraa fi akkasuma Walqaayitiitii fi Qobboo dabalatee Laallibalaa akkasumatti illee Soqotaa fi gama daangaa naannoo Affaariin gaggeeffamaa jiru kanatti guyyoota lamaan darban kana otoon dubbatin ammoo dabarsullee lola hadhaawaa humnoonni isaanii gaggeessaa jiraachuu ajajoonni waraana raayyaa ittisa biyyattii himaa jiru.